ibidda qaba yaaddoon harkarraa ibiddaa miti ibidda qabaati ibiddaan deemtaa afaan nafsa gadaa ta'eega anallee na godhi ati ana sodaattuu godhu feeta yaaddoon waan manguddoon jiru diigee jira. Mana qabna waan ta'eef manguddoon nu jidduu seente dubbiin keenya manguddoo dhumti kaniifuu mana keenya tatteenye eeganna nageen barbaadu yennaan ani ilmoo guddifadda si dhiisee deema. Ati ni deemta. Ati yaa'ii barbaaddaa ani yaa'ii barbaadu. Waan keenya fudhannee deemnaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya ashama akkam jirtan bakkuma jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isin jecha rakkoon keessa seennee turre sanii hundi keessan ni beektan quba qabdan. Ayyaan illee hamma ifaajjee manguddoolee yaamtee manguddoon nu iddoo dhuftee waan jira hundumaa haasoytee akka egaa nulleen walitti hin buune dhiinyilleen hin buune gootee jirti. Manguddoo sanii laa galootomtu jechuun barbaade taasumaani manguddoon wanti nuun jette kaniin isin ibsuu barbaadu. Siifi yaaddoon ijaan waliin laalina asuma keessa waliin jiraadha hajuu fi akkasumatti michiyyoo falfaltuu olii gad deemtu sanilleen akkasittiin dhiyaanne jala saraaranii nutti kennanii sanirraan ammoo wanti hafe hundi xumuramte hajuu yaada saniini garuu wanni kun taateen tun taatee jirti mana tokko keessatti akkamitti danda'ama akkamitti ta'a hajuu anaaf yaada guddaadha jechuudha yaada natti ta'ee jira. Qofaani ayyaan waa gaafachuufi ayyaan hotu seni. Maal ayyaaniin sila ammaati nama yaadu taate tasgabboyte ila haga daa'imni sanii fi daa'imaa fi jaartiin isaa sanbaara irratti azabamu jiran eegamma nageeni isin jidduu dhume achi yaada malee namni manaanuu raaboo maali xilaata keeti inni dila kana guutuu wanni olii isin fidin kana dura ol beeytan isiifin ati bareedaadha waliin beenyu dubboo waliin beekin maali ree haga takka jirta gaarii yaadu jirta ofii gaarii ani immoo gaariin akka ati yaaddu na biran jiru ayyaana duuba ilma oromooti inni kun barra akkuma ati keessa seente inni illeen keessa seene wanni kun akka fedhatti illee olfetas gabbaa'e naafaan hin dubbatin gaafa nan dubbiiti narraa baasiitii waan jechuu barbaadu ati illeen deebi yaada kanadhu inni kun ilma oromooti yoo mana keenya dhufe wanni si gaafadhu takkittiin si gaafadhu inni kun ilma oromooti yoo rakkatee yookaan haajaan takka isa qabdee osoo mana qabu osoo alaa mana oowwaa qabu wanni takkatti dhuftee yaalabbe dhufee warri na bulchaadhaa yeroo hanganaaf hangaan haala mijjeeffadhuu siin jee dhublaa mana keetiirra dhufee dhaabbatee jechuun narraa deebii ani yeroo hin qabu jettee ariita kan manaa deebi. Saniin jaamu tunii fi isa waliin fakkaattu ayyaan. Akkuma ree nama haajaan itti galtan innis dhimma natti waliin fakkaanne haa dhimma jaartii isaatii kana keessa isa galcheemi nuti osoo hin beekin seenneemi. Hanga inni ma yaani bakka bulu nama hin qabne nama yookaan rakkoo wayii nutti fidee nurraa deem hanga haalli kun furamu manni kun keenya hanga maalleen nu deebu ati deemuu qabda jennee alaa ari'uun kun waan nurra jiru miti ansin deeggaru amma. Yaada bareeda fiddeeti. Ani hogguusumatti osuma waadhuuti na gubbaadhaan taan wallallatti. Amma manguddoo yeroo nu iddoo haasoytu waan baay'ee jettee turte. Isin asuma keessa jiraadhaa walitti isin dubbatina hanga wanni silaa jiru hundi xumuramuu hajaamu. Ammoo yaaddoon bakka san ni jira hin jiru. Dhageeffadhu hin jira naan hin jingaa. Yaaddoon bakka san hin jiru. Michiyyoo falfaltuu olii gad deemu toggumee qabanuma keenya kana keessa fiigaa turte sani fidee jira yaaddoon. Isinis isaatutu yaamee fiigyoo falfaltuu hoggumee mana kana keessatti harka nu balleessuu geesse sanillee mana keessa fidee jira yaaddoon. Eessa jirti ni dhuftee isi? Dhuftee jirti gaa maaliin sinaasaa jira? Eessa jirti? Mana san keessa jirti maalittiin beekaa? Amma ciisu jirti ree? Maaliin irraa beekaa? Halas mana ni ilaala ree maa irraa beekaa amma? Maaliin irraa laalta gabjiin naasoo jira bar? Amma deemtee jirti halas gattaa ani bar soojjiin naasoo jira. Huttee maali hanganuma dhuftee huttee isiin shayxaana waa taate mogoflaa qabdi. Ani shayxaana taate shayxaana miti waan isiitu naaf hin galu yoon fayyaa'uu qabduun seesanis akka nama rakkoo qabuu godhate. Mana san keessatti itti dhufee ani isaatu na fidee maali ati kana hanga isiin san aartee miira keessa na galchitee waanuma guddoon jettu san mara diigutti na geesse michoon san. Michiyyoon sanis dhufaa jirti. Wanni manguddoon jirti san takkallee yaaddoo birattis dalagaa hin jirtu. Ani immoo of biratti niin dalaysiisa yoon jee boodarra wanti kun miidhaa ni qabaata. Yogguu isiin dhuftee san dhalaa wajji ol faamanii hanga isiin dhuftee teessee gad deemtu mana kana keessan taa'u jiraam yoo na yaamte
Hojiirraa dhufeen dadhabee ciisu jira. Ani ibidda qabsiisaa deemuun barbaadu. Hujumaata qabna ni hojjanna. Jireenya qabna. Ammasii jiraachuu barbaadna nuti. Nama dubbii naggaduu fedhuusii miti. Nama ammasii jireenya ofii keessatti hojjetatee jiraatu. Nu nama akkasiiti. Amma siifiisii walitti fiduu jechuun ibidda biroo qabsiisuu jechuudha. Ani arkeetiin jira. Manni kun amma wanni ibidda qabsiistu takka hin jirtu. Yaaddoon eega dhufe isiin dhimmi isiin mana kanaa qabdu takka hin jiru. Abbaan dhimmaa dhufee jiraan. Wanni isii yaamee fideen siin jecha jira. Kan inni yaamee fiduu hin danda'u. Fidiin jaaniin illee dhuftullee jaaniin. Firraa dhoorkina reessa sanii maasii rakkeete. Kanaas yoo ogusu jira. Aywa. Manguddoon san maal jette? Manguddoon jette ati dalaguu dhiiseemi. Manguddoo situ deemaanii ati humnaan deemtaa reefu manguddoon hin deemne. Humnaan deemtaa miti. Maalirree? Nummas humnaan nama barbaaduu miti. Garuu nama nu barbaade firraa dhoorkina malee rakkoon qabu. Amma kasiin jechaa jiru manni kun kaleessaas rakkoodha qaba. Arrallee rakkoo keessa jirra. Akka kanatti as yaa boo rakkoo haasawaan hoosiiti dhiisii ni danda'ame. Rakkoo haasawuu dhiisiiti yaaddoon haga furmaanni tokko nu lameen jidduutti dhufu yaaddoo laaftu laali. Ganama kana yeroo ulaarra waliin dhufnu iji inni na keessaa baasee na laaleena ani beeka. Garuu nuti walitti bu'uun ni jira. Wanni wali eega yaaddoof ati ilaalcha kana qabaatte inni immoo ilaalchaati qabdu kana yoo sii qabaate sarrabbii beeka. Eega ati ilaalcha kana qabaatte. Ani si sobaa jira. Mana qabnaa miti. Mana qabnaa miti. Haga haalli jaartiin isaatis qabamtee jirti bishaan irratti. Dallaalli qabee jira diibuuf deemti. Sii galaa miti. Dhaga'uutti hin jiree. Eeganii fi jaartiin isaa deebitu. Hanga deebitee manguddoo waan jiru nu jidduu fixee adda nu galchitu mana ni qabna mana keenya galla hin jira. Ati ammas mana keenya gallaa waa meeqa baafne as keessa waa meeqa taane akkam yaaddaa jira. Wanni fedhe wanni ta'e takka hin jirtu lubbuun namaan baane wanni kasaara takka hin jirtu maallaqa keenya manguddoo nu jidduu seentee jirti dhimma manguddoon fudhatte harka irraa fudhadhu. Yaaddoon akkasin na laaleen ilaalchi ati yaaddoo qabdu xilaadni isin wanni walitti isin fidu hin jiru. Ayyaan ati yeroo hara mana keenya nagiyaan jiraanna hogguunii fi manguddoo isiin dhufte. Waan keenya fudhannu malee manni kunis keenya. Ati rakkoo biraa qabda malee kanaa miti bar. Yoo kana hawwii jiraate waan biraa isin jidduu jira yoo na dhoysite wanni na dhoysite wanni biraa yoo jiraatu taate. Wanni biroo. Kana kun manguddoo dhumtee jirti dubbiin manguddoo dhufte manguddoon dhufte eega manguddoo geessanii dhumti dubbiin kun dhimma si laallatu miti. Dubbiin si laallatu miti. Manguddoo geesse dubbiin manguddoon haasawitee jirti. Nageen hin jiru maal hin jiru wanni takka hin jirtu. Dubbii manguddoon fudhatte borootillee si qabdi. Kanaafuu keessaa dhaabbaddu harka keessaa fudhadhu haga eega atii fi inni ija maaliitiin dhalaalaa jettanii dubbii biraatiin wal barbaadu taate mana keenya gallee hanga haalli mijaa'ee isallee jaartiin isaa sanillee ilmaan yoo jira binagee aanaa fidu. Ni aana kara mana keenyaatti darsa gurranneeti. Waan duraanuu meeshaan yaaddoo nama keenya jee dubbii godhuuf kana hanga haalli mijaa'ee maalleen nu deebi'u kara mana keenya. Ayyaan khalaas ni gaadhiisi. Haasa keenyaa galee jira walumaa galattu. Maal? Ati maaliif eessa mana yaanaa maal kamanaa bar osoo wanni kun hundi hin ta'in dura deemne bareedaa ture gaarii. Amma mana kana horii keenyatti baafne ammaas horii meeshaa kanatti baafne nuti seennee jira dubbii ta manguddoo nutuun manguddoo maaloo haju. Addoo dubbii waan manguddoo tuquu barbaanne. Waan manguddoon an tuqaan jiru isaa tuqaa jiraan siin jechaa jira. Takkan xooyne nilleen siitu jagalata hin qabne na laalee jechuu jira. Akkamittuun tuqini michuu. Tamaan dhageeffadhu siifin himaa yaaddoon gaafata waan michuu as fideef yoo barbaade. Ammaas isa gaafata. Hay dubaati kijiba jirte jechuu baree isan gaafatiin jechuun mootummaan nagee waan barbaanne bar. Ta yaaddoon si himuutu tijarra dhugaa jechuudha. Lakki waan inni isa keessa jiru san eega manguddoon dhimma jiru nu jidduu fitte waan yaaddoo isa keessa jiru rakkoo isa inni qabu anaatu bara. Yoo waan biraa qabaatte malee. Dubbii akka ati maasoitu naafuu galtu sababni. Maaltu sii galara? Sirri yaaddoodhaan waan inni jiru dhugaa siyaa jechaa jira. Dhugaa siyaa maaltu fidare? Waanuma asii baafne kanaaf dhiifneeti mana sanitti deemnaa naan jettaa bara. Akkam ta'aa feetore? Waan keenya fudhannee deemnaa ati ana sodaattuu godhuu feetaa qabeenya kiyya dhiisee waan inni asitti dalagu ati isa shaffanu barbaadda ammaas ana hojii ati akkuma akkam maal shaffanan? Ayyaan dhageeffadhu akka ati itti na hojii haasaa jirtu inuma naa galaan jiru erga waan kana keessa seene jechuudha. Kiyya fudhachaan jirtu kaniin an siin jiru kun immoo si biratti dhugaa ta'an jiru. Lakkee allayyattiin si gad darbaa kee fudhadheeti.
wanni ati yoo deessitu mushaakila bar dubbii fiddi bar dubbii guddoo ija galata hin qabne na laala inni akkaanan tum isiin jechuu barbaadde moo akkaanan hogguus ilaale sammaan dha'in siin jechuu barbaaddeeti maalire bar mashaakila seennee jirraa lubbu mashaakilli ho'itu takkan jiru dubbiin manguddoon dhuftee dhumte ati immoo ulaarra ija galata hin qabne na laale barii gizeettu kana anna ani jaartii gaarii tahee maaliif hogguunni si dheessan boksii afaan hin kaayin akkaan siin jiru barbaaddeeti akkasii miti maaliif anarraa waan faamne siitu waan faamutti hin jirre bar waan namni sitti waan biraa faamta gizeen kana siimu ta biraa faamtaati hoggumee kan siim ammasi afaan yaa rabbi allah yaaddoon waan manguddoon ju diigee jira takkan diine yaaddoon si diigu jira naa gaafate ennaan ni didda yaaddoo waliin taateen yaaddoo walii waliin taate jirtu akka takkan jirtu anaa gaafate ennaan maaliif gaafatana naman tuuyi eessumaa hundeem waan keenya fudhannee tamam ani ilmoon guddifadha ati dhageeffadhu ati hin deemine isa iyyuu taaya ani ilmoon guddifadha ammoo nagayaan barbaadaa taayati lakki nagaa maal nagayaan barbaadaa ani ilmoon guddifadha ati yaa'ii barbaaddaa ani yaa'iin barbaadu an daa'imaan guddifadha ana mara bar sababa keen seenee jira sababa kee seentee mire ani dhaqabu khalaas maallaqa feetaami maallaqa naasii kan maaliif ati naa kan maallaqa keessan feetaami tire maallaqa naasii kan naati ati nagayaan ati mataan keetu kiyyaa bar maallaqa akkam naa kan nu deemtu maallaqa akkam naa kan nu deemtu keenya qabee barbaadu jiraani duba maaliree lubbuu namaatiin baasa ani dirqama namumaa waa godhuu fadhaa gisee attu maal jechuun addoon mana namaatti ala gadi hin baafnu mana isaa awwaa dhiisee nama imaltuu deemee jaartiin duuba waan kana gootee deemte shaara gadi hin baafnu waliin hin jiraannu eegeette nuti mana qabna waan ta'eef manguddoon nu jidduu seente dubbiin keenya manguddoo dhumti aniifuu mana keenya tatteenye eeganna nagayaan barbaadu yennaan ani ilmoon guddifadha si dhiisee deema dhumte yaaddoo qeensi akka irraa cabu hin barbaadu hin barbaadu qeensi akka isarraa cabu hin barbaadu atilleen akkasumatti akka qeensa isarraa cabu hin barbaadu an sababa kiyyaawwanni kun hundi dhufte tokkoffaarra saadaadha kana hunda uumte lammaffaarra osoo hin quban qabne osoo hin iyyaafatin katti seente anaa mire sanuma ta'eetu akka isin lameen irraa qeensi cabuun barbaadu saniifuu nu yaasini yaana ani hin deemu atummaan deemu yoo feeti ati waan an siin jiru siifuun galu sillee galu ayyeeniin deemaa nu yaasi kaanii yaana mana kanaasi gabbaasee anis ni deema asi sidhiisee akkamittiin deemare qabeenya naasii kana siin jee bardi deemu ati mataan kee kiyya siin jechaatiin jira bar maal naa kenne taqobatti silaan maqaan mataan kiyya keetee waan an siin jiru ni dhageessa hamtuu na irraa sodorku ni hayyamta ture hamtuu maalirraa na dhoowwaa jirta wanni ati dhibachaa jirtu maalirre ayyaan akkaan nama badii qofa dalaguuf deemu nama badaa akkasitti na wajjin naaseen ati yaaddoof ni yaad keenyaaf yaaduu dhiiftee jirta garuu yaaddumaaf yaadduu keenya bar dubbii manguddoo dhumte bar waan afaaniin namni waan afaaniin dhumuuf jecha namni waa dila takka balleessaa bar ani yaaddutti roorrisuufi maal akka atitti na haasoytu bar yaaddoo miskiina gootee ana mujrima hin agarre kaarratti waan irra isarra mul'atu yaaddoon nama gaariidha na bira gootaa giseettu kana akkam jechuu barbaadda akkasin na hojjaasuu jirta ibidda qabaa yaaddoon harkarraa ibiddaa miti ibidda qabaati ibiddaan deemtaa bar kalaasiin dhiisaa nafsa gadaayii ta'iga anallee na godhi akkam na hojjaasu dubarii akkam jechuu keeti irra nafsa gadaayiin tahaa na gadhiisii ayyaan jechuu keeti bar nama najjeesaa lubbuu namaa baasee atillee nama jeesee si godhaa gadhiisii jechuu jirtaa bar qabeenyi namaa lubbuu namaa baasuudhaan hin dhufu humnaanis hin deebu qabeenyi namaa ani ogguma takka humna fayyadamee ati nama guddaadhaa bar ijoollee miti bar daa'imaa mini beeytaa bar wanni hundi sii galaa bar qabeenya jedhiisan deema qabeenya humnaan hin fudhatu kaa daa'imumaatu waan isaa karraa fudhan daa'imumaatu humna fayyadamee fudhata malee namni guddaa tasgabbaa'eeti eegaman guddoon dubbiin dhufte booda deebi'ee akka keetii kanatti waa dhibba takka guuruu osoo hin taane tasgabbaa'ee obsaan eeggatu waa dhibba guuruuf maal haasoyta ayyaan qabeenya ofii dhiisee namni biraa deemu hin jiru siin jee afaan oromoo siimu jira ammas manguddoon erga haasoy yaaddoon bakka san hin jiru siin jee ati afaan kiyya siif hin galu siitu hin jirre malee yaaddoo miti siitu hin jirre anaatu hin jirre ibidda baaddattee wanni deemtee ammallee dubbii barbaadu ibiddi waan kiyya ibiddarraa haasaan oolin maaree ija galata hin qabne na laale maarree ettee haasoyta nagaa waliin jirra amma eegamu manguddoon kun deemte ati maaltu si jira ayyaan guddibaan siima rakkoon isaa guddoo jee maal na maaltu guddoo rakkoon isaa naa gaafatan siin jee maaliif diddereeti isa naa gaafattaa jettee lakki ani dhugaa sitti himu yaaddoo dhugaa sitti hima lakki dhugaa natti himuu hin jenne ani waan dhugaa waa'ee dhugaa irraa dubbachaa hin jiru wanni sii himu kun hundi waan sirriitii miti ka yaaddoo sirrii lakki akkam
duuba akkamina wajjaasoy anka siin jaaju waan manguddoon jette takka yaadduun itti dalagaan jiru mana kana keessa mas'uuliin jiraachuun hin ta'u rakkoodhaan dhufaa ayyaan rakkoo dhuftummoo beeka arkeetiin irraa dubbachaa jira kun akkamis sii galuuti akkamtu mala kajumma jechuun horii keenya nu kannan dhugaan wanni irraa barbaannu horiin kan hin ajaan tasgabbaa'e qaati maaltu humna fida hay ol kee irraa fudhadhu ree meeshaa diwaan deemtu sanii irraa fudhadhu ol kee humna irraa hin fudhadhaa deemati asis dhiisee akkamitti deeman asis dhiisee akkamittiin deema deemuu qabda anaa si fideeme akkamittiin deema anaa irraa fudhata horii kiyyaami hin fudhatu akkamittiin irraa fudhata addu'eetiin bada malee hin fudhatu irraa humna ammoo maaliif ni fudhanne waan isa dura anumadu isa dura jeestee fudhata malee humnaan irraa fudhatu eenaa kanneef duuba humnaan irraa fudhatu innaa humnaan namarraa fudhatta areenaa irraa fudhata adeem gisee naan jettu maal jechuu barbaadde hin fudhattu gaaduyeetiin bada malee humnaan humnaan maal jechuu humna fayyadamtee fudhatu hin dandeessu yaadde goote yaadee onni godhate kan jirtu duuba akkamiin hojjaasoo akkinti wasii hojjaasoo tokko hin jirtu humna fayyadamu hin deemu anilleen bakka itti deemu tokko hin jirtu taayigaa yoo hin deemne taa'uttiin jira akkanatti ol godhattee yaaddoo ilaaluu hin dandeessu dhumtee jirti manguddoon ati fumaafuu harka kee wal keessaa qabdan si harka maalii wal keessaa qabdu duuba akkamitti haasoo ati irraa hin fudhadhaa jechuun maal jechuu keeti ree waan kishanii fudhadha amma manguddoon isin jettu dubbattee deemte irraa hin fudhaan maali maal fudhata dalagaan jirtuu siin jaati nan dhageessu sumarratti hin arge malee isarratti nagarre waan manguddoo dalagaan jirre san ayyaa lubbu walitti nu buusin dhiise haasa akkanaa maal walitti buusu ati walitti nu buusin akkuma walitti buutee jirtaami irraa hin fudhadhaa na dura hiiqee jechuun maal jechuu keeti ree silaa maali wanni fudhattu niin fudhadhaa maal fudhatta humnaan ati deemu eessatti hin deeman deemani karaan deemna jettu gaa bakkee takka bikkiin itti deemu takka hin jirtu anaas fidee anuma wajjin baata mana namaarra ati na fide suma waliin hin baata anuma waliin baata waan kiyya dhiiseetiin baata wanni kee takka hin jirtu wanni kee takka hin jirtu egaa daawwattoota hordoftoota keenya kamma harki kiyya badu ayyaan na godhaa jirti wantaan anjuun ayyaanii galaatiis hin jiru lakki wanni ati naan jettu naa galaan jiru humnaan irraa fudhadhaa yaattu akka ni ta'e